Ashamaa akkam fayyaa jennee duraan dursinee naga san gaafannaa. Anin egaa nama nan beekneef maqaan kii Dr. Ibrahim Amir Alamooti. Yeroo ammaan kana as biyya Ameerikaa magaala Minneapolis Steeta Minnesota keessatti hosteelii godina Baalee aanaa Maddoolaabuu magaala Bidireetti ijaaramuuf deemuuf ummata keenya irraa gargaarsa gaafachuuf qophaa'aa jirra. Akkuma beekamu ji'a dabre kana karaa social mediaatiin guddoo sochii dadammaqiinsa keessattuyyuu Kadiroo fi Abdulaxiif Dirree akkasumas hiriyoota isaanii Minnesota qubatan waliin godhaa jiru. Yeroo anin biyya deemee Baalee gabbu'ee deebi'ee waadan anin ummata keenya ka Maddoolaabuu bahee nu simateef waadan an gale tokko hosteelii Maddoolaabuu kan hin jenne jaaramuu qaba jenne akka inni jaaramu ammoo karaa dandeenyu maraan keessattuyyuu nu warri akka carraa ta'ee biyya alaa jirru ka jiruu fooyyee qabnu waan dandeenyuun ummata keenya bira dhaabachuu qabna. Yoo biyya ala deebi'e akka ummati keenya biyya alaa jiru rakkoo ijoolleen ummata keenya ka Oromoo ka gammoojjii Baaleetu hin qabdu rakkoo kan akka gaarii ibsinee akka namni keenya waan danda'u walitti qabee hojii hosteelii kan jalqabsiisu hin goonaa. Kanaaf isanilleen warri biyya jirtan hawaasii naannoo suni karaa dandeettan maraan humna qabdaniin qabeenya qabdaniin fuuldura waan kan bira dhaabbachuu qabdan jennee warra qaama mootummaallee akkasuma immoo egaa waan kana hin goonaa. Akka mootummaalleen tarsiimoo barnoota keessattuyyuu ka ijoollee gammoojjii ka gara Booranaa ka gara Baalee ka ummata keenya jiddugaleessa irraa fagoo qubatu kana tarsiimoon rakkoo ummati keenya qabu tokko ittiin nu keessa baasuuf qabnu tokko barnoota waan ta'eef godinoota barnootan boodatti hafa ta'an kan keessatti rakkoo jiru ka barnoota kan diqqeessuu qabna. Akka Oromiyaatti fulaan ammaan kana rakkoo guddaa qabdu godina Baalee keessattuyyuu gammoojjii gara Maddoolaabuu Dalloo Mannaa akkasumas aanaalee gammoojjii kan naannoo Somaalee daangessan keessatti rakkoo guddaatu jira. Egaa ijoolleen hosteelii keessatti carraa barachuu argatte akka isiin qabxii gaarii argatte kolleejii barachuudhaaf akka isiin hiree jechuun hiree fooyyaa qabu akka isiin argattu beekamaadha. Kanaafiyyuu waadaa gallee as deebinee aneen haga deebi'een booda Abdulaxiif Dirree akkasumas obboleessi kiyya Kadiroo dabalannee nama biraallee waliin akkasumas duula nu gargaaraa hedduu godhaa jirra. Egaa ummata keenya kana hin gargaarru yoo jennu afaan duwwaan akkasuma callifnee nama keenya ka biraatiin nu gargaara jennee gaafachuu hin qabnu. Nu rakkoo mataa keenya hin qabnu. Rakkoo nu arra qabnu rakkoo ummata keenyati. Nu wanti arra nu halkanii guyyaa waan sila yeroo maatii keenya ittiin deeggarru yookiin bira dhaabbannu yeroo sila waan dhuunfaa hojjennu kan dhiifne wanni nu ummata keenyaaf
habir mannu jenne kaanuuf rakkoon ummat sunii waan nu dhagahamuuf nuttuu dhalataa ka Oromoo taane biyyi sunii waan dhufneef rakkoo sun ammoo itti dhiheenna waan beeknuuf an akka nam tokkotti galgal kana yeroo ijoollee ammaan kana duula godhaa jirtu kan waan isaan godhaa jiran yoo laalu hojii irra galee wanni an waadaa gal ka'an nam Oromoottillee himuu fedhu yeroo ijoolleen kun akkas halkanii guyyaa hojii irra galanii waan kan hojjetan egaa alleen haga guyyaa fundraiserii sun taa'u hin qabu ammum kan waan hamlee isaaniiyyuu kaasuu danda'a. Hoosteelii kan yoo ni ijaarra jennu waan nuhuun dhalataa Oromoo biyya ala jirru walitti qabnu callaan otoo hin taane dhuunfaa kennaniyyuu wanti kun ni ta'a. Hoosteelii kan hin jalqabsiifna hin xumurraa. Wanni kun waggaa tokko otoo hin dabarre hoosteelii ijoolleen Oromoo Baalee gammoojjii jirtu keessa barattu dhiira dubraan qofaatti addaan baafne ijaarree fi waggaa tokko keessatti hin xumurraa. Kan ammoo akka ijoolleen amma dadhabaa jirtu kulleen arguu dandeettu waan hamlee warraatiif iyyuu ta'uu danda'u ammum kana labsuu qabaa jedhee egaa yeroo hojii ba'u waan kana waada galee waan kana ammoo isaniin obboleeyyan kiyya warri dandeettii qabdan warri dhaamsa kan ammoo akka carraa ta'ee jechuun dhageettan isanilleen nu dabalamtanii akkumnullee waan qabnu irraa saba keenya wagoone isanilleen waan qabdanirra waanuma silaa seevingi jechuun maallaquma ijoollee teessanii borii kolleejii ittiin barsiifadha waan tokko biyyatti ittiin godhadha jettanii karoorfattanirra persentii 5 yoo ummata Oromoo bir dhaabattan hoosteelii tan Baaletti hoosteelii takka gammoojjii keessa ijaaramtee hin beekne. Hoosteeliin nu taltallee ijaarre yoo akka nama laalaa jirutti hoosteelii bidiree kama dolaa buutan waliin walitti madaaluu kan hin dandeenye. Hoosteelii ajaa'iba ka barataa 400-600 fuuldura iddoo jireenyaa gahaa jechuun uumuu fi danda'u ni ijaarraa waan jedhu anin akka nam tokkotti guyyaa fundraiserii sun $10,000 maqaa kiyyaan maqaa maatii kiyyaatiin otoo warri keenna kasila gargaarsa fedhu hedduulleen jiraate otoo warri foon kiyyaa ka maqaa abbaa kiyyaatiin yaamamu namii gara 150 jiraate ilmaan Oromoo hedduu cuftinuyyuu obboleeyyan kiyyaa foon kiyyaa yoo isaan rakkoo keessa ba'an akkuma durii allee gaafa anin kolleejii baradhu haayiskuulii baradhu namummaan dhibiin na gargaare guyyaa hardhaa yoo alleen hiree qabaadhu ilmaan Oromoo akkuma alleen gargaarsa namaatiin sadarkaa guddaan bahe ilmaan Oromoo akka isiin rakkoo keessa kuftee carra dhabdee jiruun isii gartee jiruu isii hin mallee gadi hin taan jechuun godhuu qabna. Kanaaf fedhii warra keennaa fedhii obboleeyyan teennaa ka warra nu dhiyaatu bira dabarree fedhii saba keennaatiif hojjechaa jirra. Isanilleen ummata keenya bira dhaabadha gargaara an namoota hedduu warra biizinasii qaban doktoroota nersii farmasistoota warra ammoo baratanii barnoota gaha qaban gaarii qaban ka minda gaarii qaban warra ammoo
akka gaarii hojjetanii halkanii guyyaa waan qaban ammoo akka gaarii seef godhatanii waa harka qaban isaniin hundumaa haga dandeettaniin ummata keenya bira dhaabadha nu gargaara. Wanni isan nu gargaartan waan ummata keenya directly waan ummata keenya faayidaa gubbaa oolu. Sumuni tokko gara hin malleen waan hin taan irra hin oolu. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya yaa saayiboot kiyya warra an beeku warra an hin beekne warra dhaamsa kana jechuun dhagahaa jirtan wanti nu hojjan waan siyaasaa gartee ummata keenya miidhamee akkan tahee mootummaa miidhee miti. Miidhamsuun ardhallee haga tokko keessa jirra duri ammoo haga ammaa caala ummati keenya hedduu miidhamee jira. Ummati keenya siyaasa callaan nyaatu siyaasa callaan rakkoo keessan bahu. Kanaaf akkuma yoo ummati keenya miidhamu nu dhagahamtu miidha isa kanallee ammoo keessa baasuuf yoo namni tokko an waan akkana yaada waan akkana godhuu fedhe jedhu yoo nam sunittillee ka dhugeeffannu taate yoo kaayoo suni ka dhugeeffannu taate wal bira dhaabbachuun waan sun deeggaruun ummata keenya deeggaru. Kanaafuu nu wanni nu dhaamsa isanit dhaamachuu jirru wanni nu san kadhachuu jirru waan ummata keenyati. Waan ummata san jaalattaniiti waan ummati san guddoo bilisummaa isaa hawwaa turtaniiti. Ummati ammoo bilisummaa tanaa jecha barbaraan addunyaa qabu qabeenyi qabu dhabee guddoo miidham tokko ummata baalee kana ummata hedduu sabboona ka jaalala saba Oromooti qabu ka gartee guddoo bilisummaa tana bara dheeraa hawwee jiruuf jireenya itti dhabe ka ammoo qabsoo bara dheeraa irraa hedduu miidhame saba Oromoo cufa caala duubattaaf kan rakkoon sun ardhallee harka qabdu ummata kan gargaaru qabnu rakkoo kan bira dhaabannee keessa baasuu qabnu akka ummati kun hamlee horatee rakkoo kan keessa ba'uuf halkanii guyyaa ammoo hojjetu nulleen fedhiif jaalalaaf kan aantummaa qabnu agarsiifne ummata kan rakkoo keessa baasuu qabnaa. Rakkoon tokko kan ummati keenya qabu gammoojjii kan keessatti barnoota. Ilmaan Oromoo tabaaleetun barnoota gahaa hin qabdu carraa walqixxee hin qabdu barsiisa gaarii hin qabdu fulaa bultu gaarii hin qabdu nami keenya magaala keessa man hin qabu jiruu hin qabu. Nu ardhammoo warri carraa qabnu ummata keenya aantummaa qabnu garsiisuu qabnaa yoo waan biraati hin dadhabne waan qabnu irraa persentii 5-10 yoo tokko taane waan kanaaf yoo ka kenninu taate nu ammoo waadaa isan nu kennitan hin nyaannu. Saba Oromootiif bar hedduullee dargaggummaa irraa kaasee an akka nam tokkotti otoo lubbuu tiyya guddoo gartee hin mararfatin haga nam tokkotti guddoo carraaqe. Ka ardhallee hawwii teenne tabar dheeraa ka ummat keenya gartee bilisummaa argamsiisuu qabni jenni sun ardhammoo yoo deemnee ummati sun ammoo rakkoo inni keessa jiru yoo agarru rakkoo kan keessa ummata kan haga dandeenyu baasuuf socho'uu qabnaa waan jedhu. Kabraa wanni ani isanii dhaamu $10,000 ka hin kenne jedhe kan male yoo namni tokko $5,000 kenne ma doktora Saayib kiyya hin taane ma nama daldala qabu yookiin ka jiruu gaarii qabu ka waggaa hedduu nu dura dhufee ka armatti hojjetee ka waan hedduu seef godhate ka mana bitatee ardhaa mani isaa gartee morgeejii hin qabne ka yookiin ijoollee hedduu maatii hedduu biitana qabaatanii wal gargaaranii namni seevingi yookiin waan walitti qabate
hagi tokko waan gaarii qabu persentii 5 maa akkasichuun sadaqaallee hin taane nu gargaara nu ummata kanaa hin goonaa jedha an yoo namni tokko 5,000 kennu 5,000 bira itti dabala yoo namni biraa 5,000 kennu akkasuma 5,000 itti dabala waan namni tokko godhe yoo namni tokko 5,000 kennu an 5,000 bira itti dabala waan namni sun kenne maach godhaa jecha akkas godhuuf waadaa galee jira waan kan wanneen godhuuf jaalalaaf marartii ummata keenyaa qabnu ummati keenya yoo an jedhu ummata qabsoo oromootiif bilisummaa saba oromoo argamsiisuuf jecha ummata oromoo hedduu caal miidhama kaardha immoo ummata oromoo hunduma caala rakkoomtu keessa jiru rakkoon sun ummat sunii mallee wanni warraa mal sunii miti wanni warraa mal buqqaati fi teendhe yookiin mana citaa gartee ka bokkaa fi ka aduu sirra hin dhoorre keessa ilmaanii waliin jiraachuu sun warraa mallee abbo wanni ummata sunii male sila arda qanani faaru male boo'ichaa miti tanattu nu dhagahama nami ummat sun waliin jiraate jaalal ummati sun nuuf qabu nu yon jedhu sab oromootiif qabu beeku waan sila qabu guddoo hin qusatu yookiin wanni ati warraa kennitu si gammachiifti malee guddoo sitti hin dhagahamtu tan jedhee dhaamsa kiyya asirratti xumuraa hedduu galatooma guyyaa sun juunii 29 Minisoota hin dhufnaa nama keenya hedduun wal arguu feena nun qaanessina isaniin boon akkuma durii karaa adda addaatiin ummata keenyaaf kaayoo saba kana bira dhaabachaa turtan mee hardhallee kaayoo eebbifama kana bira dhaabbadhaa mee waliin jirra nu ummat tokko jennee wal bira dhaabbannu hedduu galatooma wayyaba horaa bula saniin jedhe